مسلم ما نكاه عذر ما نكات وقالي ما نكاهون اسلام ما نكاه يورد الباتشوه بامنتا بامنتا ما أنا جمتين هي جان جزء مدرسة الكرامة هي جان وأنا شوف الجرا شوف الرامة شوف الرجال اللي تهتادس ما جت يا بسيتي وقعت تسلك دور الرقاق ما جت يا أيوني جزء تسلك الرقاق أجمع بشر جت في تيو آري نفط يو مثلا نقبل جرا أجمع جت في أكتر تجارة ilmoon namaati ibsa warran beene hundaa gayyaa'ee ni fuuna jee kana tattaa'ulaa namaa no bareedu amma wanni isaan faarsanii maali beekta maal faadha maqaan tokko maqaan duraanii tokko waan dagadde ana beekta zabanaayidha maqaa bareedaatti intala dhalaa kana yaaman ammumaan tana kareefu yaamteen irraa kabira itti yaaddee fiddee intala kana basa gootee gisee sii fi isiin qoftiin mana kana keessa jirtan akka waan gartee nama lama sadii jira musa gartee kun ollaan kun nama meeqa akka waan ollaan yoo ni jiraate akkasii mana kana keessaa bashannan amma jecha kanan beekan ummanni gayyaa'eetuma jijjiiraan kun fidimee nyaata san asuma wanti darbanii wata biifti ni nyaanna tarkii babaxee takka kaatanii asii maxbaxa wajji dhaqanii nyaata fidanii dhufanii bashannananii bakka ol fuutee faa fiddaa ol fuutee siree irra geessita bakka intalli tun raayifoon laa dhiisin booyee waan takka marta gifurii dhiisi ati kadhiiraatoo kabooye warra komantii jala maal haasa'u warri shamarranii bashak jedhume amma sa'aa kana dira dhiisi bakka booyee mutaafutti fi way ani haa dhiifa manaa kun itti boochisuu guyyaa baal qaba qaamka kan keetii kun osoo heddummaatee dhalate way rakkan jaalala amma samara nan duulan guyyaarraa nan duulan amma dhufee ta'u miccoo takka laal amma fakkeenyaaf gizeenii fi gabbee dhalaa tanaa jaalala ibsu ifii xiyyaaf osoo hin ta'in ataaniin ammaan turaa taniin ammaan turaa ati nama arrafamu nama haadha faateedha erga kuweetii ari Itoophiyaa naannessee asiin xayyaaran asiin darbe tanas asii ulu asiin bahee Dubaayin achina bahirriiba dhoorgee nyaatte mooduu hiddeettee halkanii guyyaa waa'ee nyaata keetti si gaafate ta jireenya keetti hafe laal mi'uma laal jireenyuma haadha. miira keessaan jireenya jiraa besiiroo jira. Isaan amma si idilaaree hundaa dhufanii jiran karaa keessatiin tasgabbeessii akkasii nyaata nyaattellee maali warri sodaadheedhiin dhuftee unosi miyyoo jajjabaa si jajjabeessise jechaa jiran. Anamma waan kanarratti maali beektaa amala tokkoon qaba bakka ati keessummaadha amma keessummaadha fiin naafee ati magaaluma tana keessa gara baatii beekaa walidha gadini sanumaa farraan tana kaagana hojii dubbannaa dhimmi kun dhimma jabaa atillee irraa dubbachuu qabu jeetiin hagana si hojii ture malee. osoo mana nan dhufte saala kanas sidhiisee tamaan bakka arafuu biyyaa nagaa jee santura fardiidha waan ta'eef si biraa. Amma dhiironni keenya irra guddaa maali beektaa? Jaartiin isaa saalaa kana achi deemtee as deemtee hoggita akka bishaan fiti bishaanuma jiru kana itti daadhustee yoo nama ka'e jettee bar dura deddeemti. Dhiirri teenya waan isaan itti dhalaa teenya gubanii fixan. Jiraan kun akkanuma saalaa kana ta'an kan yookaan sirkuma tana dhaabe achi deemee muummichiyyoo tana gisuma takka taphachiisee wattu ni jiraame isiin ha'iniiraaf naa jettee bara yaa'ii gooti harakaata gooti isa takka waa jiran jettee akkana jettee biyyoon bara isuma haasuu deemte akkatti dubbattu wallaaltee dhalaadhaame nimichi biyya saalaa kana dhiisee tuba ilaalaa yookaan sirki ilaalaa yookaan gara addaatee shiishaa tuutaa yookaan sila akkam godhan beektaa sa'a sanitti akkanuma laaltee sa'a tana nyaata fidu deemti akkanuma laaltee sa'a tana nyaachuu feeti waa meeqa barachuun namarra jiran waa meeqa sa'a tana nyaata fidu deemti fuulumarraa kan dubbistu isiinuu tareefuun tana nyaata fidde takkate nyaadhu jettee nyaata akkate gijjechaa fidde sanii miti amma gisee nyaata nyaachuu deemtu suuta dhufti akkanuma laalee irraa beekan namni tokko irra dhalaa maal feeta jechuu osoo hin ta'in bakka adeemchiisa kan hin dhufaa jaaneera. Isiin yamskittiin deemtee karaa addaatee ciiftee. Ka injireen akka nama kiraaraa wanni yoo shoonni kan qarararaan.
faraas ture da kana kana qaama si kana dirra somba si kana kata goy yoon ko dhufe bar kunutti intalli tun bakka solloitetti karra harkan kana osuma akkasi ciiftu hirriibi nama dhufaame irratti ammas rakkoon inni ne gogga dhaqe intaluma baaritu intaluma labanii fakkaatu tana dhaqeetuma yoo dhiifi diriifi haajaa wayii qabaate achumaan waan barbaadu bayeetuma silaa namni reefu akkamitti waan san barbaadaa ture beektaa sa'aa namni lachuutuu walqixa jiru tokko ni jiraame. Sa'aa sanitti silaa namni dubbii barbaada ture inni immoo dibichi qiyya saalaa kana jijjiisee yookaan hiriyaa qiyya biraan jiraa barjaa baran silaa hiriyaan lafa kanarraa guddaan haadha mana keetiiti. Hiriyaa qiyya biraan jiraa jira hiriyaa bakara boru ala kana gabbee wajji dhaqaa dha'ee yookaan waan boru wajji boru wajji wal arguu danda'u karaa hiriyaa qiyya biraan jiraa jira. Hiriyaan haadha manaa namaa ga'u hin jiru. Haadha manaa ta'e achi deemtee isii tana bashannansiisaa bultee haadha beellamni fedhee hoo jiraate haadha manaa ta'e as deemtee bashannansiiftee yaa hayaati yaa iyyuuni yaa sukkareeti hin dhumu barjachi jaartiin jaarti. Hamzummaan kun osoo jaartii qabaatee guyyarraa akkuma taqiifaa kana itti afuufaa oole jaalala sii kana. Walumaa galatti yeroo gabaabduu keessatti maqaan goota jaalalaa jedhu akka asoosamattis haa ta'u kitaaba maaliif luuqi fuula kudhanillee taanu sii barreeffamee sii dubbifamu qaba. Sa'aatummaan eegali. Torban dhufu kana eegali. Walaloota ka barreessi akkasumatti somarraa eegalla ture. Seenaa namaa namummaan namaa eegala. Seenaa abbaa kana naaf hin haasa'u. Nuutu waa'ee keetii gootummaa kan goota jaalalaa akka taate. Bartanaafii si beeka barantanatti si beeka. Abbaan ifin haasa'u hambaan namarraa haasa'a bakka jaansanni jiraame. Saniif amma aayidiyaan jiru maaliif amma keessa gootota baay'eedhaaf kitaabni barreeffameera. Atillee xiqqaatte yoo gad xiqqaatte shamara 3 fi 4 dhimi maaliif dhiiga akka boochifte naa gala. Amma dhiyoo tana mudannoo ajaa'ibaa akka gubbaan lafa tana na mudate. Lafuma tana wallaahi. Ani rabbi na kaasee guyyaa tokko ashittiidhaaf asuma gubbatti ashittii faarsee jaalala itti agarsiisee waan takka ibsee maqaan isiitii waan bareedaa tokko yaame mudannoo wayii takka arge. Magaaluma tana keessatti afur jechuun fiitii kiidha jaangaam jedhee jekkisee haasawatti beektaa. Dimokiraasii keessatti maqaa namaa dhabuun seera akkami? Galgala jaartii namaa wal lolayyaa akkamitti? Maati maaliif nan faarsitu jetteetuma dheedhee jaarsa jinaa kanumas ta'e nama jaartii beeka gaafa dubbii sirraa barbaaddu yoo ade akka sibira ta'e isa kaasne sossoote akkan ta'e sossoo'insi waliin dhumatu jaartiin gisee miira biraa barbaaddu. Dhukaasii wal loluu barbaaddu dhukaa hajaa wayii barbaaddu si jala sissii. Ni jiraame galgala akkasii jaartii magaaluma tana keessa wal lolanii ati hoo viidiyoo tiyya dura qabdee isa dhugaa mudannoo lamaan qaba. Mudannoo takka gaafaan daansii taphadhu sanii jiraame gaafaan daansii kamaraataan taphadhu sanii viidiyoo tiyya mucaa xiqqaa tokko dura isaa iyya dura qabanii mucaan iyyeessa dhaabee naan jedha. Akka dhugaatti gaasa waan itti ani irraanfachuu dadhabirra takka. Amma tuniis ati akkana jaalala nama agarsiisuun beektu jedhanii dura qaban jedhan gaaffaan waan irraa naasa'u bakka jaartiin gargar wal lolan akka dhugaatti namni manguddummaa jidduu taa'ee viidiyoo tana dura qabdeetuma wal lolanii naan jedhan. Waan natti waan na bira ga'anii mu jira jaartiin galgala funnu jedhanii sababa kanaa ati kan nama faarsuun beektu moo rakkoon jirtu maali jedhanii wal lolan jedhanii. Hawaasa wal lolchiisuu osoo hin taane ani intala dhalaa jaartiin jiru osoo hin taane bakar keenya tokko akkanuma taa'eetuma kan bira taa'u jiran saniini akkanatti wal bashannansiisaa jechuun ni barbaada asumaanii. Hello, waa'ee boos. Boos, hello, dhageessu? All right, okay. Sa'a muraasa booda siif gurguruu beekamu. Jaala walitti deebinaa yeroo gaarii qabaadhu. Sofaaree uummanni ana kanuma foofala bashar jaa tokko komanti salaama leeku bisa kallee dhagar. Bara uummanni
gorsa fedhanii bara gosaaniifin guyyaa guutuu gorsaa oolee warra yoo fincaa ijanii utaanuu nu qofachiise. Waan akkas akkasii illee dhaga'ee ilaalee Ada kam jirta? an bareedaa jira. Waa'ee komantii namaa tulkii ta'e dubbisan. Xiqqoo komantii ta'e san dubbisnaa waa'ee haasa'u dura. Okay, mula. Ngalta iyo akka habya kana kana. So Hamza tayak. Ozo anuman Hamza tayak ka Hamza kana dala na rawal pitte dala hundum wa harka kiya keessa galte. Wayyaa komantii ta'e saniin dubbisutti jira waan xiqqoo yaada hawaasaa illee fuudhuun gaarii. Barreessaa xiqqoo yaada hawaasaa fuudhuun gaarii. Namni gastii keessatti akkam akkasii ajjeefame wal ga'e. Akin jeeti. Ini dhaggeeffadha. Isarratti waa isiniin jedhu maaliif tokkoffaa isa ol galchitee isarra nu arrabsite jirte. Lammaffaa Omo fedhe illee yoo taate dubartiin abbaa manaa fuutee qe'ee abbaa haadhaa dhattee haadhaaf abbaan haadhaa fi qe'ee abbaa haadhaa dhatteetiin achirra bishaan kaaftu. Kabajjaadha jechuudha qabda. Mee harkaan taaftaa gara maal qara hojjetta nama waan jiiniiti nama suutu irraa gorsii waa jirtu himii bakka nama wajjin ciqqamanii warri waa'ee Hamzaatii fi Hamzaa maarree keeti Hamzaas fuudhee biyya Kaayiroo siqitee maarree si godhee jaanis irraa qaqaa oolanii afaan nagaatiin dhugaa jirtu ofirraa itti himii allaqaa atis nama iftee jiraatu tokko wanni dalagaa godhatanii si gubbaa yaa'anii harkanii guyyaa si gubbaa iyyanii jirtu bakka. Harkaan taaftaaf xiqqisha godhame yaadannoo har'a mataan gowwaa. Kan ila Ahmad Julullee haga xurii qeensa kiyyaa kanatti ila hagatti kanatti herreegee deebisee haadha faatee adda hagatteen san beektaa. Osoo sa'aa 24 narraa haasa'e sa'aa 24 jechi amma jedhee gadi isa baaseen tun gabna gooteerti bakka gabna gooteerti. An viidiyoo irra hojjechuu dhabee ol galchee akkasitti isa cammaddate gabna gooteerti fayyee jira amma coggaarran kiyya amma ka'ee waan barbaade nyaachuu danda'a fayyee jira. Kana booda
manatti ofii banatti haasa'e viidiyoon irra hojjete angurra isa dhaga'uun hin qabu. Geeffadheerarraa bas. Mangal abbaa ifirraa dhorkuu dandeessu isumaaf dhabdee gabree dalagaa godhatee si arra silsis waa ture ani gama qiyyaallekkii ifirraa deeme baalagee namarraa haasoo jechuudha. Hamza kan akka anaan deebisuuf nama naallolu keessaa nama tokko. Tii namaatiif deebisa yeroo dheeraa nama naan jedhu keessaa nama tokko. Dhiisi namni tokko waan ati balleessituu sitti ka'a, tokko waan si jibbuu sitti ka'a. Namni kun wal keessa jira dhiisi nama naan jedhu keessaa nama tokko jechuudha. Garuu isuma kanaayyuu deemtanii akkuma reeddii aadam afaan baaftan reeddii guyyaa takka miidiyaa irratti dubbata argitanii. Bari isin uummata reeddii aadam akkanatti afaan baanee dubbadhu jedhee ni bara akkanatti. Taa'ishaadhaaf wanta sirra wal fixanii jedha. Taa'ishaan bara Ahmadiin bira osoo dhabani taa'ishaan wallaahi billaahi jechuudha. Ija lama dhiiftee ija 10 ilaalta taa'ishaan nama agaree qabu bareeda qabus nama cimaadha jechuudha. Ani dubartiin lamaan fuutuudhaaf malee odoo Hamzaadhaaf taa'ishaatti kan heerumu taateeti wallaahi jireenya kiyya keessa gammadaa jiraadha jechuudha. Qummatiin isaaniitis deemsi isaaniitis taa'iin isaaniitis uummata jireenyi galtee. Garuu dubartiin lamaan fuutu rakkoon. Amma Hamzaa qabbaneeffadha waan ta'eef asirratti poshnaa godha. Ummanni kun nama wal dhabe gidee anti ko akkana achumaan nama rabanii miidiyaa kana Oh my god, okay, akkas taanaan is ana akkas taanaan is urgooti yaa love you back. yaa yeroo namni simmeetii keessa galee dannasu nama waraabina barnaataachuu hin dabbara barna. Asii warri as jiran kai taphadhu jedhiis kai taphadhu sin jechuu jiran hin sodaatini. Kai ati kai. Namichi jedhan waaqa sirraa dubbii qaban na waliin. Imaan tanki. Ay taaptaaptu chakoottesh baqa warri man kana taaptaaptu na dhugaa rabbii ammoo warri man dooktarii jirtan al tokko isan barbaadaa koota kabajaan. Ashu. Warri mana kiyyaa dhufuuf immoo ati kabajaan ol ka'ii sirbi ragadi. Kaawwi aan asli amma haalii uffata kee nami jofni ka'ee sirbuun danda'u. Ifa waaqa. Anta eetu maasaa urgee malee qarqa'u dhufni rabbi guddaa. Indul achuma bakka ta'e. Ishee asli bakka akkaawunti seenanii spiir chaalenjii naa guusam daddafi. Maanuun akkasii nagarna. Spiir chaalenjiin waan xiqqoo gaafate godhu. Oh, okay. Reefu 8 gaafa 8 gaafate, okay. Amma 4 gaafate. Bakka warri man kan kee jirtanu. Ini abu guys. Urgooti yaa. Abdul Karim Hadi. Ash obaba kee bakka gayaan dhufti. Afran, thank you. Ara tokkonnu hafee qiddistiyyee galatoomii Afran galatoomii qaalii tokkonnu hafee waan jedheef qaba tokkonnu hafee let's go nambra yes tamam galatoomii wayne doktoriin fagaatee bismaam anan speech challenge fiya doktor kumaal speech challenge irratti laagalame ko fiddist shiro I know, bagrabin suni si bagamadi doktori kasi barulle. Shagidu. Are mani warri harni mustali na brinjru akka. Gota barri. La shakati mira kenza gal habibti. I love you. Bako, thank you. Oh, big surprise man lafa wal baratte qilleensa wal baratte nagaan lafaan baate. I'm so happy for you dear. Wene inde sadin bayat akkas taane dhiiroo kiya oh hintaan baran hintaan Rabuada? Doktori hintaan Ma am eebban hunduna dhaqqabu baate bakka hintaan nin speed challenge kun sadin bayisee hintaan lakki speed challenge irratti maal ijarra oh eebbaayee galatoomii nagatera tagoda Karinti yara Enuri na so jirta Karinti yara what durbiti di by the way Luga mun jirti karana gaya Talada da go
forfadha fudhadha. Salaam. Bakka maaniin abdii muran bakka maaniin dhaqqabamaa homaa miti mootorii tokkodhaan dhaqqabamaa abdii murachuun nurraan eegamu. Halkanii isin bira amma. Nu bira? Maa ishee bira jetta? Giftarii harka bira. Beenne. Kawaaree booda mitaa nyaatanii hambargar nyaatanii rafan sarrafu immoo halkanii. Halkan bira amma nu bira halkanii malee isin bira. War birga namaadha. Yoo biyya la jiraatu. Sabboontu koo obsee koo. Taabbii godha gaa'e. Mootorii tokkodha hin sodaatina. Yookaan dur dabarsinee mudoo keenya yaada dheessaan gaddaa. Eessa jirta? Dooktarii yoo dubbiin kun hin taane ani piroomooshinii kiyya deebi'aa. Anillee Nagayaan naa turii. Seenaa naa dhugadhu. Nagayaan naa turishi dooktarii eegu. Baala.